Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni kabajamtootaaf jaallatamtoota akkam jirtan fayyaa keessanii nagaa qabdanii baga nagaa qabaattani. Jara kana fideen dhufe heluu fi biiniin ammallee tokko ta'anii hin jiranii akkuma gizee duraa obboleettiin walitti isaan buuste sanatti jiru. Amma obboleettiin biinii kun gaafa duraa tokko gizee duraa isheedha waan hin taane hojjetee jecha hin taane dubbatee waan hin taane waan namarraan eegamne tokko gochaa turte jechuudha. Sanaan hin qabee biiniif heeluun walitti bu'anii turanii walitti bu'anii ija koo fi iji kee waliin argu waliin jedhanii turan. Natti sin dhufiina anis sin biran dhufuu jettee ofirraa uwwitee turte jara lamaanuu. Isaanan qabe biiniin obboleettiitti aare obboleettiin immoo shaanxaa manaa fuutee manaa na ari'ee jettee maatii biran deemaa jettee kaatee jechuudha. Shaanxaa keessa uffatan dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko hin gaddee dhugaa rabbi baay'ee tokkotti gaddee dhugaa rabbi jechuun wanti miidiyaa kuni takka wallaahi laazim nama gaddisiisa. Wallaahi jechi wallaahi miidiyaan kun badaadha wallaahi laazim. Maal godhee biiniini isheen waan akkamii kayyajiiti maleellee uffata lama moo sadii wallaahi laazim shaanxaa keessa jiru. Shaantii tokko argitanii shaanxaan guddicha tokko wallaahi laazim guddaa gara maleedha. Wayyaan isa keessa jiru makiyaajii fi waanuma wayyaa lama bicha sadiin taatu wallaahi kanuma. Inni amma maal godheree deebi'ee dhufee yooma mana bayisiin jedhee dhufee jennaan agwanni dhufee mana ligalu heluun dhukkubsattee mana kiimii galteetti. Heluun yeroo hunda mana kiimii cinqatii hin dandeessu. Heluun hin dhukkubsatti durumaanuu. Maaliif xiqqoo cinqitii kana hin dandeessu xiqqoo cinqitii itti ka'uu yeroo hunda kana mana kiimii galtee gilikoosii fudhatti beetaaminii kana fudhatti beektanii hin dandeessu jechuudha. Waanuma tokko dubbuu xiqqoo tokko hin dandeessu haasaa hin dandeessu. Yoo waan obboleetti barbaacha dhufu heluun mana kiimii galtee jirti. Biiniin maalajii dhuftee sababa keetiin ammallee intallee cinqitii hin dandeessu mana kiimii galtee kan jedhu aaree. Amma gara manaatti deemi yooma mana si ari'ee akkamiin mana bayisiin jedhee sumatti si argee mana bayisiin jedhee kan jedhu aaree wallaahi baay'ee tokkotti shaanxaa kana gaafa darbatee asii shaanxaa wabanu shaanxaan qullaadha fuuldura kaamiraatti rabbiin nama salphisii wallaahi al'aazii yoo akkas ilaalu wayyaa surree lama moo sadii keessa jira akkasitti ol fuudhee gad darbatee jechuudha deebisee baay'ee tokko gaddee wallaahi al'aazii. Akkas wal fokkisiisu miidiyaa irrattis badaadha gisee tokko dubbii miidiyaa wallaahi laazim. Amma isheen nama uffata manaa fudhatee fakkaattee manaa baatee heluutiin nan deemaan jira maatii bira jette jennaan. Heluun deemtu sababa kootiin maatii bira jettee fudhattee mana isheetti galtee jechuudha. Heluun araaramaa jettee intalli gaabbitee waan dura dubbatte sana gaabbiteetiyyuu araaramaa waa jettu. Heluun immoo hin diddee jechuudha. Araaramuu diddee jechuudha heluun. Maaliif jecha hin taane dubbachaa turte dhugaa rabbii dura isheen jechuudha. Balleessaa guddaa kan qabu isheedha. Jireenya isaanii keessa lixee isaan baxabbaxee jechuudha. Amma kanaafi diddee heluun immoo fudhattee galtee mana ishee keessee jechuudha. Mana ishee jirti. Biiniin immoo duroo angufuu nutti ta'esidha. Amma immoo deebitee dhuftee cinqitii itti maagashitaa. Cinqitii hin dandeessu kun ammallee dhukkubsattee mana kiimii galtee kottu gara manaatti deebii. Ani yooma manaa bayillee siin jedhee eessatti manaa bayisiin jedhee si argee manaa yoomiin bayisiin jedhee akka kanaan aaree innillee jechuudha. Heluun fuuttee galtee heluun miskiina wallaahi naataatee jirti. Ati deemi isheen haateessu na biraa jette. Wallaahi nama gaddisiisa baay'ee tokko naataatee jirti jette. Duraan kanii jireenya isaanii keessa galee jara akkam isheenillee an takka namas jaalladheen beeku. Namoota wajjin ture kana keessatti akka kee garuu na seeneeru hin jiru. Boruuf abdii sirraa hin qaban ture jettee dubbachaa jirte jechuudha heluuni.
garuu isa dhabuutti baay'ee tokko namni miidhama hin barbaadu garuu immoo maal godha reeddee karaa beeksisabarraan dhufee hangodhuu hin qabu eddee maatiin nan barbaanne ani maal gochuu danda'a miti kanaafuu jettee gaafa duraa tokko dubbattee jechuudha. Har'a immoo obboleettii mana inni manatti deebi jedhee obboleettiin hin diddee Heluun amma mana kiimitii galaa jirti wanta ta'eef waan hundaa qopheessite nyaanni hundi waan dhugamullee akkasitti xarbeessaa kana irratti waan hunda babbareechite fata zanaa gootee jirti jechuudha. Achii ol lixanii nyaanni hunduu saddeet jedhee xaawulaarra nam'ee jira. Mana kiimitii gizee baatee dhuftu Heluuni shaanxaa qabatee fi faanarra mana kiimitii baasee dhufee maatii ishee argee hin diddee miti maaliif asiitii jedhee obboleettii jechuudha. Obboleettiin immoo jechi wanta isheen har'aan mana kiimitii baatuuf jedhee mana kullaatti dhufuuf jedhee mana duwwaatti dhufuu isheerra jedheenidha jettee isatti jechuudha. Inni sababni hangufuu nuti ta'e duraan sidha amma immoo maal barbaadda kan as teessuufiiti gara mana keetti deebiitii galii jedhee hin diddee. Heluunis immoo naataatee jirti jettee ishee ofitti qabdee deebi amma immoo isa ofirraatii ati deemna nurraatii jettee sa'ariitee jirti jechuudha. Dhuguma dubbachuu fi duraan isheetu gufuutti ta'ee sadarkaa kanarraan isaan ga'ee jechuudha. Nama akkam wal jaallatu nama akkam dhugaa rabbii isheen dhukkuba kootti bakka hundatti nama akkasiin argine jettee yeroo hunda galata haasofti jechuudha. Duraan immoo waan jettu jettee kaatee amma immoo gaabbitee bakka fuutuu dhabdee obboleettiin biinillee jechuudha. Har'a miskiina Heluun kun wallaahi laazim garaana nyaatti baay'ee tokko miskiina nama haadha malee guddatee dhugaa rabbii mana namaatti baay'ee garaa nama nyaatti wallaahi baay'ee tokko bakka yeroo hundaa kana cinqitii hin dandeessu cinqitii haati otoo haati qabdu haadhaan beektu eddee guddattee eenga dareef haadha ishee barbaaddee argatti duraan eddee turte sana haadha seenii bira turanii oskanii jechuudha. Eddee guddatteetti yoo dhageessummaa haadha kee miti jarri kun si guddisan malee gizee jedhaniirraa hanqabdee sammuu ishee canniqitii keessa galee baay'ee tokko dhukkubsachaa turte amma ammaarrillee dhukkubsatti jechuudha. Goboziidha nama bu'aa bayii dabarseeru kan garaa nama nyaatti wallaahi laazim. Kanaafuu biiniin immoo isheetiin Heluutiin anani si bukkeetti na arguu hin barbaaddu. Ishee immoo maaliif barbaaddee jennaan isheen haa teessu ati deemii bayi nurraatii jette Heluunii jechuudha. Akka kanaan biiniin gaddee baay'ee tokko intallis diddee biiniin bayoo isheen jettu mana kiimitii faanarra ture achi waan hundaa fidee manatti ishee gashee boodarra maaliif as teessa gizeen obboleettiin jedhu ati bayi isheen haa teessu jette nan gaddee baay'ee tokko. Mana bayee jechuudha. Yoo wanni mana ba'u sanatti immoo Heluun hin boosse jechuudha. Akkuma argitu obboleettii kanatti gadi jettee boosse. Obboleettiin biinii ofitti qabdee akka kanaan jechuudha. Dura isheetu gufuu ta'ee ture. Amma immoo namni hin dogongorre hin jiru. Ilmi namaa hinuma dogongora. Hani hin dogongorre rabbi bichaadha malee namni hin dogongora. Dogongorri immoo balleessaa isaa baree yoo adeebiyyuu namni bareeda. Isheenillee balleesseera jettee duraan dhiifatame gizee lama gaafattee Heluun immoo wanta dura tuqamteettuuf wanta dura obsitee dadhabdee isheen itti deebitee ishee arrabsituuf ishee waan baqa ishee rabbashtuuf jettee garaa keessa keewwatte natti fakkaata. Kanaafi baay'ee tokko gaabbitee amma obboleettiin biinii eddee fuutuu dhabdee jarri lamaanillee araaramuu didanii Heluun ofitti bituu diddee biiniitiin araarasiin diddee garuu immoo obboleettii isaa wajjiniin immoo mana tokko keessa jiru amma jechuudha. Anaan ofirraa na ariitaa anaan akkan si wajjiniin jireenya oofadhu hin barbaaddu isheen maal fuutii si biraatii jedhee akka kanaan aaree biraa bahee deemee jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi maaliif jireenya namaa keessa yoo fayyuma nama gashini keessa gashaniiti immoo gaabbanii eddee fuudhamuu dhabamaa jechuudha boodarra waan tokko sa'aatii sanatti garuu waan gaarii hojjetame fakkaata
gizee sana jechuudha. Waan gaarii hojjedheetoo fakkaatuuti akkas dogongorama keessammoo jechuudha. Garuu obboleetti biini sa'aatii sanatti sirriin hojjedheera isheetti fakkaatee akka kanaa deemtu isheen illee akka jettetti nama baay'eetu amala qabdu maaloo jedhanii odeessuu fi sana ilaaluuf ani immoo obboleessa koftaatiin hin taatu jedheen ishee ilaaluuf malee jibba ishee miti ani jette isheen illee akka dubbatteetti jechuudha. Garuu otuma ta'uyyuu otoo fatanamuyyuu jecha waan hin taane sana dubbattee sanatu Heeluu keessaa bahuu dide amma har'aa jechuudha. Garuu sobdee immoo intalli sun akka maatii bira hin deemneef isa isheen garuu isheen deemaa jirtu. Isheen shaanxaa kan fudhattee kaatee fi jarree akka isheen Heeluun biiniif araaramtuuf malee isheen achi deebi'uuf miti. Silumallee uffata shaanxaatti naqannee Mikiyaajiif surree sadiidha. Kan shaanxaa keessa jiruuf tooftaatiin akka jarri alaamaan ishee akka jarri araaraman barbaaddeetti isheen kana hojjette malee isheen illee deemuuf miti silallee. Amma kanaafiyyuu akka kanaan illee ishee salphisee shaanxaa banee shaanxaan qullaadha. Hiitee asii achi shaanxaa jechuudha. Baay'ee tokko nama wallaahi salphina kun ani baay'ee tokko wallaahi maaliif akkas godhee jedhee wallaahi baay'ee tokko ani qaanfadhe gizeen argeeyyu. Kanaaf tooftaa isheen itti deemtee jara lamaa walitti araarsuuf silaan ishee. Egaa Heeluunis immoo maqaa kootti akka isheen maatii bira hin deemne jettee ofitti biratti fiddee isheen mana na ari'ee yoo isheen jettu jechuudha. Inni garuu hin ariine jedhe hin ariine eekakate. Isheen waan gootu dhabdeetii aaree jira jechuudha. Ija isaa laaluu jibbiteetiyyuu shaanxaa kana harkistee nama maatiitti deemuu fakkaattee kaameraa fuuldura dhaabdee nan deema jettee isheenis waamanii dhuftee jennaan bakka maqaa kootiin maatii birallee deemuu qabdu. Maqaa kootiin wal dhabuu qabdan isinillee jettee Heeluun ofitti fudhattee galte gaafa duraa jechuudha. Eddasiitiin talle achuma teessi biiniin immoo ani manaalleen ariinee baay'illee hin jenne kan jedhu aaree jechuudha. Ammallee sana hojjettullee walitti araaramne ammallee girri marra jiru. Yaanni ishee walitti araarsuu malee eddeedhattu hin qabdu deemaas hin jirtu isheen silallee akka isheen garaa laaftee isatti araaramtuuf kana hojjette duraan malee intalli illee maatii bira deemaa hin jirtu jechuudha. Isumaayyuu biiniin baay'ee tokko aaree jira. Deemii jennaanis hin didde isheenii jechuudha. Manatti galuu diddee ishuma bira taa'aa jirti jechuudha. Alaamaan ishee jara lamaan tokko gochuufidha natti fakkaata. Heeluun immoo Heeluun garaallee hin jabaattu waan isaan beeku garaa jabaattee jirti. Heeluun garaa laaftuudha miskiina. Amma garuu waan isaan beeku aartee jirti. Ani nukkubsadhee sababa isheef miti silumaa ani taa'ee akkasuma malee sababa isheef isheen deemuuf kaate aareen mana kiimii galee toon ta'in akkasumadha jettee isatti illee isheen nyaata bilkoottii sitti dhaatanii jiru jennaan. Nyaata nan orkine otoo nyaata nan orkee jiraate malee bilkoottiin ani mana dhukkuba malee nyaata nan jibbisiisnee qorichuma bataaminii wayii naa kennanii jettee akkasiin mana kiimiitii fuudhee manatti gashee intala mana galii jennaan didde jennaan ati bayinurraatii jettee Heeluun akka kanaan gad ariite jechuudha nama gaddisiisa. Jorgaa mucaa kana fakkaatu ifatama gochuu fi diddee akkasitti rakkisti biinii kana wallaahi laazim Heeluu. Heeluu garaan jabaattu dura akkasitti garaa jabaattee hin beeku malee dhugaa rabbiin garaa ishee jabeessee addeenni baay'ee deeme immoo hin boossee jechuudha. Hangootu dhabdee waa namni namarra addaanee namni hankeessa jiru namaan hubanne yoo ta'e rakkisaadha. Isheen mannaa goota jettee gaafa duraayyuu himatteetti obboleettii addaan baasee ati akkas jechuu dhiisee amma na rakkistan lamaan keessanuu jedha yeroo hundaa mannaa godhaa ani gizee iddee rakkina kootti iddee hunda kootti na biraan dhaabbatu taanaan mannaa godhaa jettee duruma isattuu akkasitti himteetti jechuudha. Amman kanaan ka'ee jarri ammallee tokko ta'uu didanii kan sababa ta'ee kana akkas isaan godhe immoo obboleettiidha jechuudha. Obboleettiin amma immoo gaabbitee bakka fuutus dhabdee akka taatus wallaaltee Heeluun immoo araaraa ishii jechaa hin jirtu.
akka kanatti isheenis manaa deemtee manatti galaan jirtu obboleessa bira deemaan jirtu obboleettiin biiniisii akka kanaan ishee bira teessise isheen bira teessu immoo biiniin barbaada hin barbaadu anaan hin barbaaddu siin ati maal fuuta ishee biraa jedhaa jira jechuudha. Isheen naa taatee jirti ati nurraa deemi jettee jirti Heluuni nagaa sinii haa buusu gaa